Abbaa warraa Wayzaroo Fetlaworq Gabra Egzaabeher kan ta'e Haayila Libaanos Walda Mikaa'el to'annoo seeraa jala ooluun dhagahameetiin jira. Dargaggoo Aslii Muhammad tapha TikTokii irratti taphatamu riikardii isaa fooyyessuudhaan baha Afrikaatti nama jalqabaa ta'uun galmaa'eetii jira. Oduu biyya alaatiin Poop Firaansis guyyaa itti aanu akka awwaalamu dhagahameetiin jira. Oduu kanaa fi kanneen birootis qabannee dhiyaannee jirra. Hanga xumuraatti waliin akka turtan sin affeerra. Ilma qonnaan bulaa Oromoo yeroo 12 ol galaana qaxxaamuree irbaata qurxummii ta'uu irraa hafeem bara kana immoo seenaa haaraa hojjete Aslii Muhammadidha. Maqaan dhaloota isaa Abdulkarim Sheexxahaa yoo jedhamu maqaa miidiyaa hawaasaa irratti ittiin beekamu garuu Aslii Muhammad yookaan immoo Dr. Aslii jedhama. Maqaa Aslii jedhu kana kan moggaaseef ammoo nama obbo Muhammad jedhamuu fi kan Asliin ilma isaa sababa ta'ee fi Saawud Arabiyaa irraa gara biyyaatti akka galuu isaaf taasiseedha jechuunis ni dubbatama. Namni kun akka jedhanitti akka ilma kiyyaatti moggaaseef jechuudhaan Aslii itti moggaasee maqaa ofiitiin kan inni waamudha. Mucaan inni galche sun amma immoo abbaa qabeenyaa yoo ta'u sababuma kanaatiif ammoo Asliin hanga guyyaa har'aatti hawaasa keessaa dhalate biratti baay'ee galateeffatamaa jiraata. Asliin godina Arsii aanaa Deeksisitti abbaa isaa Sheexxahaa Garoofi haadha isaa Hawwaa Kimoo irraa kan dhalate seenaan isaa ni mul'isa. Asliin erga biyyaa bahee miila fageeffatee biyyoota ormaa keessatti bu'aa ce'ii hedduu kan darbeef qabamuu, hidhamuu, dararamuu, sarbamuu fi akkasumas wantoota bira darbeetiin jira. Yeroo 12 ol Saawud Arabiyaa irraa darbamee gara biyyaatti kan deebifamee fi galaanicha qaxxaamuree garasitti kan deebi'aa ture Asliin ergasii booda gara Kaayirootti miila isaa jijjiirateera. Adeemsa baqattummaa kana keessatti biyya Saawud Arabiyaa milkaa'uu fi dinnaan kallattii isaa gara Kaayirootti jijjiirate. Erga Kaayiroo dhaqeen booda xiyyeeffannoo isaa gara sooshaal miidiyaa yookaan miidiyaa hawaasaatti jijjiire. Miidiyaalee hawaasaa kanneen akka Feesbuukii fi Yuutuubii akkasumas miidiyaalee biroo irratti ajandaalee garaagaraa bocuudhaan namoota hedduu biratti beekamtii isaa argatu itti fufe. Haaluma kanaan itti fufee dirree miidiyaa hawaasaa irratti taphataa kan turee fi hawaasa isaatiif sagalee ta'uu yeroo rakkoon garaagaraa uumamu gargaarsa kennuu namoota rakkatanis maallaqaa fi yaadota garaagaraa walitti qabuudhaan deeggaruu akkasumas qoosawwan garaagaraa hordoftoota biraan gahuun bohaarsuu fi kanneen birootiin miidiyaa hawaasaa irratti hedduu argamtii yookaan beekamtii argachuu itti fufe. Erga miidiyaan hawaasaa inni TikTok jedhamu kun dhufe ammoo dubbiin Aslii daran cimee itti fufe. Viidiyoowwan gaggabaabaa laayivii seenuu akkasumas taphoota garaagaraa TikTok irratti taphatamuun Asliin kan itti fufaa turee fi hordoftoota hedduu horatuudhaan keessattuu saba Oromoo keessatti maqaan isaa baay'ee ol ka'uun itti fufeetiin jira. Tapha guyyaa darbee taphatameen jechuunis April 20 bara 2025 immoo Aslii qofaaf osoo hin taane uummata baha Afrikaa maraaf guyyaa riikardii haaraa yookaan guyyaa mo'atuusaa haaraa ta'ee galmaa'eetiin jira. Tapha TikTokii Geem jedhamu kana irratti kan lammii Eertiriyaa Indiriis jedhamu waliin taphateen injifannoo addaa galmeessee bira darbeetiin jira. Idriisis yoo ta'e gama TikTokii kanaan mo'uu malee mo'amuun takkayyuu isaaf keessummaadha. Qabxii guddaadhaan injifachuudhaan kanaan duras kan beekamu yommuu ta'u Indiriis tapha Aslii waliin taphatan kana irratti ammoo qabxii guddaadhaan injifatameetiin jira. Asliin ammoo bara kana injifachuu isaatiin qabxii guddaadhaan injifachuudhaan baha Afrikaa irraa riikardii haaraa qabateetiin jira. Kanas yeroo namoonni 100,000 fi 14,000 laayivii kallattiidhaan seenanii isaan ilaalaa jiranitti kan ta'ee fi namoonni baay'een tapha irratti hirmaatee jedhanii injifannoo haaraa argateetiin jira. Morkataa Aslii kan ta'e Indiriisis namoota 10,000 lakkaa'amuun kan seenamee daawwatameef yommuu ta'u haa ta'u malee garaagarummaan isaan jidduu jiru baay'ee ta'uudhaan riikardii haaraa galmeessisuudhaan Asliin tapha kana mo'ateetiin jira. Yakkoota garaagaraatiin barbaadamaa kan ture Haayila Libaanos Walda Mikaa'el guyyaa kaleessa to'annoo seeraa jala oole. Warroonni kaleessa dhiiga uummataa xuuxuu baratan ammas rafanii bulaa akka hin jirre beekamaadha. Namni kun hooggansa wayyaanee keessatti sadarkaa hooggansaa kan qabuu fi aangotti fayyadamuudhaan qabeenya uummataa saamaa tureera. Haayila Libaanos Walda Mikaa'el abbaa manaa Fetlaworq Gabra Egzaabeer yookaan Moonjooriinoo yoo ta'u rakkoo nageenya Itoophiyaa keessatti mudataa tureef keessumaayyuu naannoo Tigraayitti lubbuun namoota walakkaa miiliyoonaa olii galaafatameef gaheen inni bahachaa ture ol aanaadha. Kanaan dura daldala albuudaa seeraan alaa irratti ol aantummaadhaan kan hirmaataa turee fi meeshaa waraanaa seeraan alaa irrattis haaluma wal fakkaatuun bobbahaa tureera. Guyyaa kaleessaa jechuunis Ebla 13 bara 2017 buufata xiyyaaraa idil addunyaa Booleetti to'annoo seeraa jala ooleetiin jira. Haayila Libaanos yakkoota kanaan dura ittiin barbaadamaa tureen cinatti meeshaalee kominikeeshinii kanneen heeyyama hin qabnee fi lakkoofsa hedduun ta'an
yeroo garaagaraatti kan inni walitti qabaa turee fi biyyatti galchaa ture harkaa fi harkatti qabameetiin jira. Namni kun waraana Tigraay dura imbaasii Itiyoophiyaa Londanitti attaashee ta'uudhaan hojjetaa turuun isaa ni yaadatama. Turtii isaatti hojii biyyaalessaa cinatti ol aantummaadhaan daldala seeraan alaa irratti hirmaachaa kan ture yommuu ta'u, hojii kanaanis doolaara miiliyoonaan lakkaa'amu akka horate ni beekama. Akka odeeffannoowwan akeekanitti erga waraanni jalqabee boodas warqii kumtaala 25 fi doolaara Ameerikaa 300 qabatee London akka gale himama. Haaluma kanaan haadha warraa isaa kan taate aadde Fetleworq Gabra Egzaabeer yookaan Moonjoriinoo fi Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el walii galuudhaan xalayaa deeggarsaa kan akka waan dhimmi kun kan TPLF bakka bu'ee fi qabeenyichis kan paartichaa akka ta'etti isaaf barreessaa deeggaraa turanii jiru. Aadde Fetleworq qaanqee waraana Tigraay kan taatee fi dhaaba TPLF kan Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu biratti iddoo ol'aanaa kan qabdudha. Erga waraanni Tigraay xumurame waliigalteen Piriitooriyaa akka hojii irra hin oolle warroota danqaa ta'anii fi dargaggoota gara ibiddaatti oofaa turan keessaa warra adda dureetti argamanidha. Keessattuu Dabratsiyoonii fi fakkaattota isaa waliin waliigaltee uumuudhaan Tigraay keessatti bulchiinsi yeroo hojii isaa akka hin hojjenne danqaa ta'aa kan turanii fi aangoo isaanii deebisanii harkatti galfachuudhaafis carraaqqii cimaa taasisaa warra jiranidha. Nageenyi dargaggootaa daa'imman dubartootaa fi manguddoota Tigraayiif akka hin dhufneef dallahaa ta'anii warra daangaa nagahaa cufan keessaa aadde Fetleworq Gabra Egzaabeer nama adda dureedhaan argamudha. Walgahiin mana maree daldalaa waliinii Itiyoophiyaa fi Saawud Arabiyaa jalqabaa taa'ame. Walgahiin mana maree daldalaa waliinii Itiyoophiyaa fi Saawud Arabiyaa kan jalqabaa Riyaaditti taa'ame. Walgahiin kun gama Itiyoophiyaatiin dura taa'aa mana maree daldalaa Itiyoophiyaa Hasan Abdullaahii fi gama Saawud Arabiyaatiin ammoo dura taa'aa mana maree daldalaa waliinii Itiyoophiyaa fi Saawud Arabiyaa obbo Abdullaahii Alajmiin kan hoogganame ta'uunis eeramee jira. Waltajjiin kun walitti dhufeenya seenaa qabeessa biyyoota lamaanii agarsiisu qofa osoo hin taane walta'iinsa diinagdee fi tumsa tarsiimoo marsaa haaraa kan fidu ta'uun marii kana irratti eeramee jira. Waliigaltichaan walta'iinsa diinagdee biyyoota lamaanii cimsuuf damee daldalaa fi investimentii keessattuu damee industirii manufaakcharingii qonna albuuda turizimii fi ijaarsaa irratti waliin hojjechuudhaaf akka waliigalames eerameetiin jira. Hospitaala Referaalaa Goobbaatti haati tokkam yeroo takkatti daa'imman 4 deesse. Hospitaala Referaalaa Goobbaatti haati takka yeroo takkatti daa'imman 4 dahuudhaan himamaatiin jira. Aadde Xayyibaa Hasan jiraattuu godina Baalee aanaa Barbaree ganda Burqituuti. Haadha ijoollee 7 kan turan yommuu ta'u Aadde Xayyibaan amma ammoo dhiira 2 fi dubara 2 yeroo takkatti dahaniiru. Dr. Awwal Tamaam Hospitaala Referaalaa Goobbaatti ispeeshaalaayizidii ulfaa fi gadaamessaa fi akkasumas kaadhimamaa sab ispeeshaalistii dhibeewwan gadaamessaati. Taateewwan amma haati tokko yeroo takkatti daa'imman 4 deesse kun namoota 500,000 keessaa carraa nama tokko irratti uumamuu kan qabudha jechuun dubbatee jira. Ta'ichi uumamaan sanyiidhaan kan mul'atu keessumaa gama haadhaarraa kan dhufuu fi sababoota birootiin kan wal qabatan ta'us Dr. dabalanii himaniiru. Oduu biraa naannoo Tigraayin bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warradaan caasaa kaabinee bulchiinsaa bifa haaraan ijaarame hojii eegaluu himaniiru. Lakkoofsa kaabinee Geetaachoo Raddaan durfamuu ture 27 irraa gara 21tti hir'isuun itti aanaa 2 kan ture gara 1tti hir'isuudhaan pirezidaantichi hanga ammaatti itti aanaa isaanii eenyu akka ta'e garuu ifatti osoo hin himin dubbatee jira. Haa ta'u malee miseensa kaabinee humna TPLF Dabratsiyoon Caalaam lakkoofsa bal'aa akka qabanis himee jira. Itti aanaan isaanii hayyuu seeraa fi itti aanaa TPLF kan ta'an obbo Amaanu'eel Asaffaa Mooduu isaanii namoonni dhimmichatti dhihoo jiran dubbataatiin jiru. Gariin isaanii pirezidaantiin bulchiinsa yeroo haaraan kun gaaffii jijjiirama dargaggoota deebisuudhaaf kan of keessatti hin hammanne jechuudhaan ammas komii biraa irratti dhiyeessaa jiru. Pirezidaant Jeneraal Taaddasaa Warradaa ibsa kaabineen bulchiinsa haaraa hojii eegaluu kennaniin Tigraay xaxamaa poolitikaa mo'ataa fi mo'atamaa keessa jiru irraa bahuu hin dandeettu jechuun dubbatanii jiru. Pirezidaantiin duraanii obbo Geetaachoo Raddaa fi hooggantoonni hooggansa duraa waltajjii galateeffannaa fuulduratti waan qophaa'uuf akka irratti argaman waamicha godhaniiru. Gama biraatiin Jeneraal Taaddasaa Warradaa cinqaa buqqaatota kanam
kan hojii qe'ee isaaniitti deebisuu ni jiraata jedhanii yaada isaanii kaahanis hangam dhugaa akka ta'u garuu qeeqamaa jira. Kanneen kaampii keessa turan ammoo haala jireenya isaanii ni fooyyeffama jechuunis waadaa isaanii cimsanii galaniitiin jiru. Haala waadaa kanaan itti fufanii taanaan ji'oota muraasa keessatti naannawaa Tigraay keessatti wal waraansa jiruu fi rakkoo beelaa akkasumas baqattoota kaampitti argamaniif furmaata ta'a jechuunis eeggamaa jira. Qormaata bahiinsa digirii jalqabaa yookaan COC kan jedhamu ji'a waxabajjii bara 2017 kennamuuf irra deebiidhaan qoramuudhaaf barattoonni fedhii qaban galmeen isaa ebla 14 hanga caamsaa 5 bara 2017 kan gaggeeffamu ta'uun ministeerri barnootaa ifa godheera. Qormaaticha fudhachuudhaaf waraqaan eenyummaa biyyaalessaa faayidaan dirqama akka ta'u himameera. Kanaaf kaffaltii galmee teelee birrii irratti qarshii 500 karaa kanaan kaffaluudhaan galmaahuu akka danda'anis ministeerri barnootaa ifa godhee jira. Oduu biyya alaatiin sirni awwaalcha Poop Firaansis sanbata dhufu gaggeeffama jechuun Vaatikaan ibsite. Reeffi Poop Firaansis gara bataskaana qulqulluu Piiter Baasiilikaatti akka geeffamuuf jedhamu himama. Hanga sirni awwaalchaa isaanii sanbata dhufu gaggeeffamutti reeffi isaanii achuma akka turus dubbatama. Amma reeffi isaanii mana waggoota 12 keessa jiraatan Saantaa Maartaa jedhamu keessatti akka kaa'amee argamu himamaa jira. Vaatikaan suuraa reeffa isaanii maxxansuudhaan uummataafis kan agarsiise yommuu ta'u, Tiraampii fi Maakiroon sirna awwaalchaa Poop Firaansis irratti akka argamanis ibsanii jiru. Dabalataan pirezidaantiin Yuukireen Volodimiir Zelenskiin sirna awwaalchaa kan irratti akka argamanii fi imala isaanii Roomii fi qophiitti akka jiranis ibseera. Poop Firaansis akkamitti haala hamaa keessatti abdii kanaaf akka namaa kennaa ture yoomiyyuu hin dagadhu jechuudhaan Zelenskiin dubbateetiin jira. Dhuma irrattis oduu dinqisiisoo qabna. Kanaan dura dhiirri dubara bute yookaan dhiirri dubara gudeede kan jedhu dhagahama. Yeroo ammaa kana garuu dubartoonni dhiira butuun gudeedaa jiraachuun isaanis dhagahameetiin jira. Kun dhugamatti oduu dinqisiisoo yoo ta'u dargaggoon Hindii butame na butanii na tumanii akka fuudhuuf na dirqisiisan jechuun himataa jira. Biyya Indii naannoo Bihaar jedhamutti dhiirota 1000 lakkaa'amantu akka fuudhaniif waggaa waggaadhaan butama jechuun odeeffannoon garaagaraa tamsaasaa jiru. Kuni tarii bakkeewwan biroo dubartoonni yeroo dheeraadhaaf butamaniin dirqiidhaan gaa'ela akka raawwatan tahaniin faallaa isaati. Maatiin shamarran biyya Indiyaa dhiibbaa aadaa irra gahuun kan kahe misirroo garii ijoollee isaaniif argachuutu isaan irraa eeggama jechuunis garasitti quba isaanii qabu. Baha Hindii naannoo Bihaaritti nama akka argachuudhaaf jecha maatiin tokko tokko ijoollee dhiiraa butuudhaafis dirqama ni qabu. Dhiirri waggaa 17 Rooshaan jedhamu bara 2017 butamuu dirqeen sirna gaa'elaa akka raawwatu taasifamee jira. Nu butanii na tumanii jiru jedhama. Akka fuudhuufis na dirqisiisanii fala maaliin qaba namoota 10tiin qawweedhaan na doorsisuudhaan na butanii jechuun yaada isaa BBCtti himeetiin jira. Garuu itti hin amanne intala waliin jiraachuus ni dide jechuun dubbatee jira. Maatiin ishees poolisitti na gabaasee jedha. Gurbaan butame kun akka jedhutti inni akka baratee fi gonkumaa bakka guddaa gahuudhaaf akka barbaadu akkasumas jireenya isaa dirqamaan akka hin jiraannes akeekeetiin jira. Bara 2012tti Piraaveen Kaamaara butamuudhaan akka haadha manaa isaa fuudhu kan godhame yommuu ta'u, inni garuu haadha warraa isaa waliin jiraachuu murteessee yeroo ammaa daa'imas godhataniitiin jiru. Dargaggoon Rooshaan jedhamu kan yeroo ammaa butame kun ammoo morma kiyya na murtan malee isatti hin dabalamu jechuudhaan dideetiin jira. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa kana yoo dhageettan yaada keessan karaa koomentiitiin nu biraan gahuun dagatinaa.